Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtu nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadheetii jira. Oduu kana kan gama keessan dhiyeessu an obboleessa keessan Tolchaa Huseen Maddaati. Oduu kennaa guyyaa har'aa keessatti oduulee jajjaboo biyya keenyaaf addunyaalessaa gama keessan dhiyeessina. Mahadureewwan oduu kennaa gurguddaa keessa ulamaa'onni muslimaa yaa'ii waliigala marsaa lammaffaa mana marii dhimmoota islaamaa irratti hirmaachuudhaaf kutaalee biyyattii garaagaraa irraa magaalaa Finfinnee irratti walitti qabaman mootummaan akka isaan yaa'ii lammaffaa kana hin gaggeeffamne karaa ministeera nageenyaatiin dhiibbaa guddaa irratti gochuudhaan yeroo ammaa ulamaa'onni mashaayikoonni daa'iiwwan gurguddaan magaalaa Finfinnee keessatti rakkataati jiru. Odeeffannoo kanaa fi kanneen hafan gama keessan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe hin godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadha jecha amma kalatti maan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin ceesisa. Waan baay'ee nama gaddisiisuun ulamaa'onni islaamaa mashaayikoonni daa'iiwwan ustaazonni kutaalee biyyattii garaagaraa keessaa yaa'ii majlisa yookaan yaa'ii majlisa federaalaa waliigala marsaa lammaffaa irratti hirmaachuudhaaf kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti dhufan magaalaa Finfinnee keessatti rakkataatii jiru. Dr. Ahmadiin Jabal Ustaaz Ahmadiin Jabal daqiiqaawwan muraasa dura maxxanseen haga daqiiqaa ammaatti mootummaan ijjannoo ayyama kennuu diduu irra jira. Yaada kanaan eenyuun waliin akka dhaabbatee uummataaf ifa ta'aara. Torbaan darbe koreen qindeessaa yaa'ii majlisaa xalayaa ministeera nagaatiif barreesse. Ministeerri nagaa xalayicha illee isin harkaa hin fudhu jechuun isaa ni yaadatama. Xalayaa jalatti argitan kana itti aanaa pirezidantii majlisaa Dr. Jeelaan Kadiir poolisii federaalaatii fi poolisii Finfinneetiif barreeffames deebii hin arganne. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo gareen ulamaa'otaa warra akka Ustaaz Ahmadiin Jabal, Ustaaz Kaamil Shamsuu, Dr. Jeelaan Gammadaa fi akkasuma majlisni Oromiyaa fi majlisoonni hundi gareen muftii Haaji Umariin Idriisiin dhiibamanii majlisni akka seera majlisaatitti akka seera majlisi lafa kaayatetti yaa'ii waliigalaa marsaa lammaffaa silaa kan arma dura qaata gaggeeffamuu qabu hanga ammaatti aangoo gadhiisuu diddaaf lafarra harkisaa arra gaaniiti jiru. Egaa sochii Ustaaz Ahmadiin Jabal faa Kaamil Shamsuu faa godhaniin qabsoo nuti itti miidhamneen itti caccabneen majlisni ammallee deebi'ee harka namoota uummata kana bakka hin buune itti kufuu hin qabu jechuudhaan sochii hamaa taasisuudhaan yaa'ii waliigala marsaa lammaffaa akka gaggeeffamu murtaa'anii innis guyyaa har'aa hoteela Ililliitti akka gaggeeffamu waan hunda murteessaniiyyuu kinootii mootummaan karaa ministeera nageenyaatii fi karaa poolisiitiin hoteelonni akka waan kana hin ayyamneef dhoorkanii ulamaa'onni yeroo ammaa magaalaa Finfinnee hoteela Giyoon keessatti akka rakkataa jiranii fi hanga ammaatittuu wanti kun eeyyamamuuf akka didee himamaatii jira. Yaa'iin kun mata duree majlisa hunda hammate nageenya Itoophiyaa fi tokkummaa biyyoolessaaf jedhuun kan waamame kanaaf qophiin barbaachisu hundi xumuramee garuu mootummaan waan kanam ayyamuu dideen. Mootummaan Dr. Abiy Ahmad muftii Haaji Umar Idriis faa bira dhaabbachuudhaan akka islaamni Itoophiyaa bakka bu'aa isaa ofii isaatii hin filanne akka islaamni Itoophiyaa nama naaf ta'a jedhu majlisa isaa irra hin kaayanne dhoorkisiisaatii jira. Dr. Abiy Ahmad maaliif amantaa keessa akka harka naqatu gaafii nama hundaatiin wanti kun deemee booddeen isaa gara dallansuu hamaatti akka ce'us waan nama hin shakkisiisu jechuudhaan namooti hedduun yaaddoo qaban ibsataati jiru. Biyya warri amantaa Prootestaantii yookaan Pheenxee itti kabajamee jiraatutti biyya warri amantaa Ortodoksii itti kabajamee jiraatutti Muslimni parsantaa 60 biyya sanii ta'ee osoo jiru akkatti salphatee ulamaa'onni isaa harkaa salphachuun kun abbaa irrummaa Dr. Abiy Ahmad kan mootummaan amantii keessa harka naqachuu hin qabu jedhu san cabsuudhaan keessa naqachuu isaa kan agarsiisu ta'uun beekameetii jira. Odeeffannoo kennaa gama biraatiin
Masritti dooniin Suez Kanaal keessatti guyyootaaf danqamtee turte daandiitti deebite. Waa'ee doonii kanaa irra deddeebi'ee isinii gabaasuun koo ni yaadatama. Sababbiin isaatis dooniin kun rakkachuun isaa addunyaan akka rakkoo hamaa keessa galtu waan godhe keessaayi. Karaalee daldalli addunyaa ittiin deddeebi'an keessaa parsantiin 10 karaa bo'oo Suez Kanaal kanaan kan deebi'udha. Dooniin fe'umsaa koontiinoorota daran guddaa taatee fi bo'oo Suez Kanaalitti keessaa erga kibxata darbee danqamtee turte baraaramuun daandiitti guyyaa har'aa deebite. Viidiyoon guyyaa wiixataa miidiyaalee hawaasaa irratti maxxanfame akka agarsiisutti qaamni duubaa dooniin Ever Given lafa keessatti rakkatee ture bilisa bahuun gara bishaaniitti kennaa deebitu mul'isa. Kaampaaniin tajaajila bishaanirraa Inchepes jedhamu dooniin kun bilisa bahuun gabaaseetii jira. Doonii hangana guddoo taate kana bakka rakkatteerraa baasuuf humna guddaa fi yeroo dheeraa kan gaafate ture. Kibxata darbee irraa ture dooniin Ever Given jedhamtu koontiinoorota fe'attee imalaa turte kan akka irraa kaa'achuun ulaa Suez kan cufte. Kun ammoo zayita boba'aa dabalatee meeshaalee barbaachisoo karaa ittiin deddeebifamaniidhaan keessumaa ammoo ulaan kun biyyoota Awurooppaaf barbaachisaa turan. Ergaa dooniin kun ulaa kanatti danqamtee banuudhaaf yaaliin hedduun taasifamaa kan ture. Bo'oon Suez kan Masrii yoo ta'u akka addunyaatti toora meeshaa daldalaa ittiin daddabarfamu isa guddaadha. Aangaa'onni bo'oo Suez kamisa ni banama jedhanii kan turan ta'ullee garuu osoo hin milkaa'in hafaniitii jiru. Dooniin ulaa sanarraa dalga galuun cufuu isheetiin gabaan addunyaa rakkatee jira. Ammallee akkuma cufateen turuu danda'a sodaan jedhu jiraatus abbaan qabeenya doonichaa garuu dilbata akka ka'u abdiin jira jedhan. Dooniin Ever Given ulaa kana cufuu seetiin ammoo dooniiwwan hedduun karaa kallattii seenaa kaabaa fi kibbaa dhufanii toora galanii dhaabbachuuf dirqamaniitii jiru. Injiinarri olaanaan doonii meeshaa deddeebisuu beekamaan Meerskoo Joon Reynolds gama isaan ulaa kibbaatiin daandii waan cufateef dooniiwwan hedduun daddarbuudhaaf eeggachaa jiru jedheetii jira. Dhumarratti dooniin kun hulaa cufte tana irraa hakkisanii karaatti deebisuudhaan amma dooniiwwan biraa karaa san keessa sirnaan daddarbaatii jiru. Odeeffannoo keenyaa irraa maahitiin poolisoonni USA daa'imman gannaa 5 yoo harka hidhanii doorsisan viidiyoon argame. Qondaaltonni poolisii Ameerikaa daa'imni ganna 5 mana barumsaatii ba'ee deemutti yommuu iyyuuf harka isaa hidhu viidiyoon kaafameera uffata poolisiirra jiruun waraabame mul'iseetii jira. Viidiyoon kaameraan uffata poolisaarra jiruun waraabame mul'iseetii jira. Viidiyoon jimaata darbee poolisii Meerilaandiin gadhiifame kun yeroo poolisoonni 2 haadha daa'imman kanaan isa reebuu qabda jedhaniin ni mul'isa. Gocha amajjii 20 bara 2020 raawwate kana irratti harmeen daa'ima kana himata banteetii turte. Abukaattoon ishees sababbii taatee kanaatiin daa'ima kanarra miidhaan xiinsammuu ga'eera jedhu. Poolisoonni waajjira poolisii kaawuntii Mangamarii kunneen daa'ima kana mana barumsaa irraa xiqqoo fagaatee utuu deemuu kan arganiin yoo ta'u viidiyoon kun yeroo achitti isa deebisanitti konkolaataa poolisii keessa taa'ee boo'aa akka ture ni mul'isa. Poolisoonni kunneen daa'ima kanaa fi hojjettuu mana barumsichaa waliin mana barumsichaa seenanii poolisiin ishee tokko wayita kaaniifidha namoonni ijoollee isaanii reebuu kan qaban jettu ni dhaga'ama. Waajjira gargaartuu barsiisaa keessatti daa'imni kun sagalee ol kaasee yoo boo'utti poolisiin inni tokko fuula daa'imichaatti siqee yommuu itti iyyu viidiyoon kun ni mul'isa. Achiinis iyya kee dhaabi jecha poolisii otuu harmeen kee akkaan sireebuuf na eeyyamte naatti tola. Boodarra yoo harmeen daa'ima kana mana barumsichaa geessitu poolisoonni kunneenis ilma ishee akka reebduuf yeroo gorsan viidiyoon kan mul'isudha. Akka itti reebduun
barbaanna jedhanii poolisiin inni tokko. Isheen ammoo yoo daa'ima ishee reebde mana hidhaan seena jettee akka sodaattu yoo itti himtutti, poolisichi garuu daa'ima kee waan reebdeef mana hidhaa hin seentu jechuun deebii kenneefiitii jira. Sana booda poolisiin inni tokko harmee isaa fuulduratti harka daa'ima kanaa hidhuun kun maaliif akka barbaachise beektaa? Kun namoota nama dhaga'uu fi seera qabachuu hin beekneefidhas jedheen. Poolisiin kunis ergaa gara daqiiqaa tokko harka daa'imichaa hidheen booda hidhaa isaa irraa hiikeetii jira. Miseensi kaawuntii Migmaarii Wiil Jaawondoon kan viidiyoon kun akka gadhiifamuuf gaafate wanti viidicha irratti arge akka isa dhukkubse dubbachuu Washington Post gabaaseetii jira. Yeroo daa'imni kun itti lolamu, salphifamuu fi konkolaataa poolisii keessaa kaa'amu, poolisiin ga'eessa ta'e fuula isaatti siqee itti iyyuu hundi keenya agarreerra, kun sarbama mirgaati jedheera. Aangaa'onni mana barumsaa kaawuntii Mogmaarii ibsa kennaniin viidicha ilaaluun hedduu cimaa akka ta'e himaniitii jiru. Ga'eessotni akkanaa daa'imatti iyyuu yookaan doorsisuu hin qaban jedha ibsi kun. Waajjirri poolisii kaawuntii Mogmaarii ibsa kenneen poolisoota lamaan irratti qorannoo bal'aan gaggeeffamuu ibseetii jira. Bu'aan qorannichaa garuu ammatti ifa hin taane. Lamaan isaanii hojii poolisummaan akka itti fufanis ibsaniitii jiru. Haati daa'ima kanaa himata kan bante kaawuntii Mogmaarii poolisoota lamaanii fi boordii barnoota kaawuntichaa irrattidha. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo, odeeffannoon har'aaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanumaa. Odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti nagaan nuuf tura.